Gabi wallahi. Wallahi itu benar. Bilisani cufa janna. Anda mau aja di kena cinta malah gitu. Bilisani cufa. Bilbil itu mati seru dah wala itu ada. Yero takkan ibu yero takkan bu. Mereka malah mandi wala ni gagar kita bisa jadi seru dah wal. Mal tufal. Anda mau aja di kena cinta malah dah betul tak jawab kabajam tu tak jamnya anda mau aja kena cinta malah namni naik cek apa me. Namni na cinta bete dirqama miidhamu qaba me oguta kamagala kaysa nama barbaada oguta gagaara kaysa nama barbaada amma ilmaanis facaasii lubbuu teetiin baafadhu yoo kanaan jettan taate malee ilmaanis garaawaa dhalee magaalaa kana keessa dhiisee waan deemu haati biyyaa fi abbaan biyyaa sin jirani tamam Hordoftoota fi kabajamtoota keenyaa akkuma beektan itti gahan nutis hin hafne bikkatti hafnu qabna barbaanni qophee gaara tokko keessaa misa isaan ka gaara jiran sa gaara jirraa jedhanii gaara kana amma duraan illee takka daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya karaa suudii kana deemee illee beeku laakiin faraan suudii amma duraa sadaqee jira karaa isaa beekaa faraan karaa kana hundaniin beekaa bikkattoota kana hundaniin beekaa hajuu ta'e jechuudha akkasumatti faraan jalaa jira daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya rabbi sinaa milkeessu jaa ijoollee mucaa ammoo ka qabamee jirus ijoollee sana keessa jirtu itti goonee jira. Du'aayi godhaa nu hordofaa nu daawwadhaa hanga dhumaatti siinjaa viidiyoo tanaa daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya qaqqaalii. Akkasumatti nama hundaa'u inshaallah nama nu jalaa qabamee jiru hundaa'u nama irra godheetiin jira. Inshaallah namni duniyaan duuba jirtu ni goddaama yookaan wayii taayattanii illee hin yaadina. Faraan karaa kana ni beekaa. Kunigaa mucaa daa'imaa ilmoo daa'imaa. Maallaquma sanillee yoo xalabataniif garteemi isa maallaquma sanillee ni kannina bakka sanitti ta magaalaa sanaa keessa jirtu nan dhibdu ammoo nama gaara jiru gaara eenyu beekati namni si hordoftoota fi kabajamtoota keenya maaliif gaa sabab kiniin beekate san sabab gaara kana lagan meetti yoo hordoftoota gaara kana kateette mee aboos deemee amchaa as deemee lafti halkanooyte jirti. Mee manta na qophee kana ani gaara kana daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya takkaa biyya keenyattuu keessa deemee awoo gaaruma suudii sanuu gaarri suudii qabaan kan maa gaarri suudii yoo mafe kana laal gaara dheeraa kana gana dabranii gaara guddaa kana booli ganaa kana dabranii kana duubaa kanallee buutaani ka makiinaan deemnee guyyaa guutuu makiinaan deemne mofaraan yaa'oo meena dhiisi yaa'oo eegi ganama zaakudha takka bilbila nurra dawwalanii nuti manarraa baane hordoftoota fi kabajamtoota keenya ilaa amma gadi hin teenye. Mee irra dawwaliiti gurbaan irra dawwale sanitti tamaam maallaqa illee siif buusna gadi hin deemii hara xarafa magaalaa gaara deemne dubamma kanan dura. Hawaalaa qabee nama harkaa qabu maallaqa siif buufnaate hootu gadi hin deemii dalagaa. Laa mucaa yoo gadhiise sammaa maallaqa baankii keenyaaf reeyoo maallaqaaf kana dalayitu taate baantu yaasni. Abdii yoo jaalatte mucaarraa maal feeti? Bartana dhibjeettana. Abdii yoo jaalatte mucaarraa feeti dirqama namni abdii yoo jiqamsaaye qabamu qaba. Amma rakkummaan isiin barnurraa qabdu tun maalittu? Rakkoon abdii jaarsa kiyyaan isiin abdii jaarsiitiin intalti waan biraan duratti of shira biraatiif deemti. Shira biraatiif deemti malee abdii jaarsasiitis hin jiru. Abdii sababaa siiti jecha sooshaal miidiyaa irrattis bahuu jibbee eda nadii akka isiin goote namni harki hin jiru daawwattootaa fi kabajamtoota kiyyaa sanumaafuu halkan eega bariisaa deemnee makiinaan guyyaa guutuu nuun deemaa oolte tamaam amma halkan gaara kana seen. Lafti tun lafa halkaniiti daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya gaara kana faraanii beekaa nuti nam sadii dhufne jechuudha. Maallaqa irra dawwaliiti maallaqa isiniif ergina nu ofaan hin gayyaajiin kaa'oo naannoo kana dhiyaatan. Tulluun isaan jaambar tulluu kana akkanaatiif tajaajila tulluun san kan. Duba tana taanaan nuti ilmaamu jira. Kota ol baanee guddaa keessa yoo dhokatanii shurxaafaa dhokatan guddaa keessa laalla yalla. Kota shurxaafaa yoo dhokatan taate. Yaa uummanni kun arraan tana wallaahi hara kana ammoo haala kanaan isaan dhiisuuf hin taa'u dhageesse. Daawwattootaa fi kabajamtoota keenya hanga dhuma viidiyoo teenyaa nu faana turaadhaa gaara. Inshaallah akkanatti naf nuti laftinis qabbana qophee lubbuu teenya dabarsinee fi mucaa daa'ima kuni ilmoo daa'ima ni baafnaa ni baafna. Ilmoo daa'ima hiraarsaatiin gaafatan san agartee hiraara abdiitiin biyyarraa biyya tanarraa deemaa jee maal jee mucaan cinqamaa jira. Shishee.
namnummaa maqaa kiyyee himatee namnummaa maqaa bitii fi maqaa duniyaa himatee dirqama cinqamu qaba. Tamam moo jireenya kanaaf ilmaan kana kan gadhiisee biyya tan irraa deemu fadha. Jireenya akka gadhiisee deemtuudha. Nama jechaan ilmaan kiyya facaasee bultii gadhiisee deeme jechuudha khalaas. Isaan silaa akka yaadanitti akkas. Jireenya akkanaa khalaas ana irraa afuun. Eenyuun barbaade eenyu dhiisa. Eenyu barbaade sin eenyu dhiisa faraana. Amma tana nadhii taatu farqisii jira. Intala tana aboo dhiisi. Eenyu barbaade sin eenyu dhiisa. Intalti tuni. Mee dhagaa san jala albee dhagaa san jala aduu dhagaa dheeraa san keessa akka manaa fa'aa keessa galantaan. Kokun dhagaa ciisa la. Dhagaa dheeraa tokko akka manaa. Hordoftoota kabajamtoota. Dhiiroo daammii tana keessa namaa galamu maal? Maal daammiin akkana? Wayi gaaruma kan keessaan dhufe. Yaa baraan gaarii suutii kana. Yaa baraan gaarii suutii kana. Gaarii suutii kana kana. Wayi. 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 La ilaha. Mee dhagaa kana keessa laalu. Dhagaa guddaa kana keessa. Hanga ijoollee baadiyyaati duraanis gaara keessaan deemu guddadhee reefaan eega. Yoo dubbii waaqa jennee miti mee kottu afura baafannaa. Humaan jiran kaa. Kottu afura baafannaa. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya laagaan kaknu taate eegi ganama. Eega rabbiin kun baree fi harma jidduu dhaabbachuu deemuma jirra makiinaan. Gaarri isaan keessaa maran san. Gaarri isaan keessa jiran san gaara kana fakkaata ree. Goda sana oko. Goobar goda kana nu ballamaniiti. Ati karaa kana beeytaami gaarri itti beektu sun kana maka biraatti. Tulluun tulluu tana. Tulluu tana. Tulluu tana. Tulluun isaan itti isinitti ballaman. Hayyee amma dhufnee jirra. Maallayni keessan jaayiza mucaa gad deebisaa jiru. Jiin. Mucaa gad deebisaa jiru telefoona irra dawwali telefoona isaanii sallaa. Telefoona isaanii laal. Way ummata kana. Isaan bara mallee wal dhiisuuf hin teenyu bara. Takkanaatti daawwattoota keenyaa fi kabajamtoota keenya gaarri nuti keessa jirrus kana fakkaata. Yaa Oromooti. Dubbachuu dadhabeen hin jira. Afurri nu ciccite. Angaara kanaa takkaa biyya teenyattuu nagar. Durirree reegaatu waan guddadhee qabii kanaa nagar. Biyya alaatiin dhufa jeetiin akka laga dhaqee yaa. Biitti alaa kana cingii qabdi silaa warruma keenyaa taa'ee reege. Wayi ansilaa akkanaa beekee durumaanuu biyya irraan bu'u. Cinqumaa fi biyya irraa bee. Namni rahaa biyya irraa bee ennaan cinqumaa fi biyya irraa dirqama. Kaan sababaa duniyaatiin hayi. Namni naa jecha dhaabbate miidhamu qaba. Miidhamu qaba ayyee. Inshaallah uumaa miti. Way meemmaan tana meemma falli maali mee? Meemma falli maali? Mee duuba magaala kana baane yaa baraan gaara kana keessa mee ol baane as keessatti aduun tunis diidee odoo akkasii yoo mootummaan nu qabe yomme yaa mootummaan yoo na qabe yomme ilmoo Jibraan yoo na qabe mee amma asin nan dhaabu na darbaa xarafa bishaanii san xarafa baaraa dhaqee ol deebuunis guyyaa meeqas fayyisi mee akkam ta'an. Ijoollee Oromoodhaa isin ijoollee takka gartanii gurbaata ijoollee takka. Oromoo miti ta'ullee afaan Oromoon dubbatanii yaa. Oromoo miti yaa meena dhiisi yaa. Yaa gurbaan achiiree gusan odhiira Oromoo maal? Achiiree gusan. Tokkos gamasii reege Oromoon ree maal as keessa eegan? Oromoon as keessa dhaabbachuun uffa jala. Waatiin baanan taree keessa eegan tana baraan. Yaa waatiin maal tana yaa. Angaara suutii daawwattootaa fi kabajamtoota kiyya takkaa dhufee hin beekne. Mucaa eessa dheeyinee ilaalla amma mucaa kana eessa dheeyinee ilaalla. Goda san jalli dheeyinaa yoo akka tasaa achi fatti hidhatanii achi ka jiraatan ture. Godaa miti bar ganda malee godaa miti. Akkana jira bara. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya akkuma isin agartan kana fuuldura. Qeeriin nuti boonjirru kan. Dadhabeen jira gaarreen gaafa duraa reefa keessatti eegee akkanaa miti. Gaarrame waan. Karaan miilaa deemu dadhabee. Yaa uummee suutuma jedhu. Suutuma jedhu eessa teenyaa. Kan kalaas kaasatuma maallaqa isin erginaa bitaa jirre. Yaa kottume. Uummee kan ta'an akka taanu jira. Gaara baaneen kana ol namsa diyaa mootummaan hundi isuutu birraa gaddachaa na hoota maal barbaadden nuun jedhani. Ilmaan kiyya biraa. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya qeeriin nuti boo'u jirru kana kun olaan. Miila kiyya deemu dadhabe. Miila deemu dadhabde. Dadhabne
mucaa dhaa waafura isaa waan takka nagar yaa kophee nagee haadha mana niji kophee nagee akka haadha mana maataanume hordoftoota fi kabajamtoota keenya laa ilaaha illallah muhammad rasulullah mee amma eessa deeyna gaayyaa gaara suutii yaa gaara suutii kanaan beekayya manitti hafeer gaarri suutii yoo kanaan beekayya manitti hafee yaa oromoo warri suutii jettanii aziyaasan tokkolleen kayyuun osii jaayina ani isin himee jira qeerri kun qeeraa miti qeerri ganaadhaa ganaanii hunda inni jira faraan ganaanii hundi aannee bismillaa duraa amee eegallee kun ka magaalaa bayi gizee makiinaarraa buute seentu jechuudha seentu awwalaati tamaam inshaallah ta'ala gaa daawwattootaaf eega ganama kana bariisaa deemnee deemu jirra mee du'aayi godha qopheeroo takka istoo godha kobaati keessatti na dhiiftee na dhufan yaa haachi maal dhiifte ormaan laallaati daddabuu siyaa baraan way miila kiyya karaa suutii kana karaan suutii kana an suutummaan tunuun harraaftii yoo karaa kana keessa deemanii kadhaqan taate mucummaan kun mee maa deema qaalii namaan dhagoo kunis taa'ennaan akkana nu lafaaye silaan kun namee akkanan ta'u hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya laaffadheen jira kun gaara keessaan jira hordoftootaa fi kabajamtoota keenya lafa tana harka kun halkanii amma gaara keessa isoo yaanuu jennaan harkaan laaffattee manatti gaasuuqa naannoo masgida irraa salaatu jiran kanatti gaddeebuu jira bishaanuma kana dhugi maaliif lubbuun tun agartee miti gaafa dhalattee duute hordoftootaa fi kabajamtoota keenya amma qaariyaa takka keessa seenne qaariyaan tun tamaalee akka taates maxaamaa fi kana bakka irraa waa nyaannu laallee mee mee maaltu jiraa'u lafti dukkanaati ganda malee bakka itti nuti maaman san isin agarree ilaa amma waan takka fala waan takkaan agarree bakka itti nuti maaman dheeyne dhabne inshaallah maallaqa hawaalaa raqama edaa hawaalaa nurratti naqaa janii gizee maallaqa ni neeyne jenna kaanitti karaasin neeyinaas jennee haa jirru telefoonni isaanii cufa gaara isaan irratti tilmaaman eega ganama kana zaa fudhata akka deemne guyyaa kana guutuu bilbilli isaanii cufaadha isa maal irratti hin dawwalaaf gaaratti duuba kam taanee jenna gaara ammaan tana qoonquma nyaanneeti qoonquma nyaannee makiinaa laallannee ammaas itti utaalla gaarratti gubbaa gabbuu dollaala wallahi gaara kana gubbaa gabbuu jira hordoftoota gaara nu duubatti agartan sani gaara dheeraa nu duuba agartan kana kanarraa gabbuu jirra mucaa tokko nu jira afaan nu goggogee taane abooleen bishaan nu bitii kottooti mee biqaalaan maa nu jirti ganda kana bitii kobba naannoo sayyoo dukkaanni jiraate ammaa gandu baarabaa ganda waadii keessaa san ganda kana keessa dukkaanni nu jiru ganda san keessaa bishaan nu bijaajiin koddaa kanatti manni tokkooti kottu makana bishaan nu jira deemaan oromoo teenya inshaallah ta'ala du'aa nuuf godha please maaliif mucaa daa'ima sana amma qabanii hawaalaa hoggaa gaafatan maal jechuudha please du'aa nuuf godha du'aadhaan nu bira dhaabbadha maal gizee teessan gizee hunda hiraarumaa jettanii hiraargaa jireenya biyyee manii qabaa daawwattoota keenya nullee homattan inshaallah ta'ala laaffattee deemuu dadhabdee kunula jennaan isa kanatti silaa gaafa yemman dhufu warra keenya ammaaree ammaa warii eegeen jeewu gaara keessa tamaam gaarri eega gaara boona haqa bisalaa biyyuma sana fee baadiyyaa teenya san gartee jaalatamtu